qabsaa'onni har'a nu ittiin dhaadannu sunuu jaarraa abbaa gadaatii waaqoo guutuu warra waliin lolan bakka takka waliin godhan Oromoof qabsaa'an Oromummaaf du'an galee hunduma kenna Oromummaaf qabsaa'aa turan. Amma kanaafiyyoo ani Harargee King yoo jedhan warra soddaa farsan dasna jedha wallaahi laziin maaliif gaafa uummanni kun walga'ee tokko ta'ee nama ofii kabajee uummata ofii nama isa keessaa bahu jabeeffatee bakka tokko ta'ee Harargee King hin jedhanii yoo deeman aboo warri soddaa kun ka ajaa'ibaati bara akkana jedhee irraa haasa'e malee yoo itti gammade malee namatti naafuu miti si galee gaafa dede tokko ta'anii akkasitti Harargee King jedhanii rakkoon qabu jettee hubaatte ganda ofii keessa dhalatte ganda isiitii haidhaarratti dhufuu maqaa dhufuun qabuutii jedhe malee anu waan biraatii miti. Kanuma malee namoonni gara biratti hiikkatanii akka biratti fudhatanis ni jira. Wanni jeeyoo sirreessinu jiraatu walumaan sirreessinu nuti ta'uu baleegina kara tokko adda danda'u kun. Yaa waan waluma sirreessina rakkoon hin jiru. Maakii faluuf na jibbuu dirqamaa miti na faluuf maakii jibbuu dirqamaa. Egaa miti kanaafi. Jaalatu namni wajjumaan reality. Tiiviyyaa haadha mana tiyyaati yoo kawaa balleessite intala teessanii yoo uummata kanatti kawaa balleessite namni awwala qixaata sanirra fudhatu yoo kirmijjaarra fudhatu ana yoo narra tarde isinitti kenna. Intala teessanii warra dhumatti. Galee kanuma wanni jechuu barbaanne kana yoo kaballeessinu yookiin immoo waan biraa gara biraatti wal nu uffattan tokko tokko jiraatan dhiifama. Asirra deebiin dhiifama si gaafadha obboloota. Galatoo. Ibsisha akkam jirtan nagaa. Fayyaadha. Adeeroo akkamatilleen zamaana waliin beekne nagaa fayyaa. Zamaana naan jaan nagaami. Gaarii anillee waa'uma gabaabduu waan amma isin irra jettan irratti hin dubbadha. Immoon dheeressu tokkoffaa maakiin nama public profileidha. Nama public profile ta'u kan ammoo yeroo hedduu public itti maqaan isaanii ka'a waan jiraati kun jechuudha. She's a public figure. Public figure qofallee miti she's a leader too on her own right. Nama liideraati. Liidera taanaanu yeroo disaasterri ga'u yeroo rakkoo yeroo gammachuu yeroo waa hundaatti waan ummata isiitiif of miitee umrii kanatti umrii xiqqishuu ganaa kanatti waan baay'ee hojjetti. Kana hunduu ragaa baana waan ijaan argu jirru jechuu. Kabiraa maakiin ammallee ta Oromoo hundaati. Kanas sababa jedheef hin qaba. Tokko warra itti heerumte warra sikkoo mandootiif gosti isii sikkoo mandootti beekama. Intalti ta gosaati. Ta warra itti heerumte. Ilmaan isii gosa tanaan yaamama. Gosa sikkoo mandootii gosa ibsishaatii yaamaman ilmaan isii. Kaan immoo qeen isiin itti dhalatte qeen abbaa faadha isii ardaan isii immoo obviously humbanna intala Harargeeti ittiin boonti rakkoon qabu. So wanni an amma jedhuu fedhe tokko namoonni irraa dubbachuunis waan nama raaju ta'uu qabu. Haa ta'u garuu yoo maqaan isii waan namaadhaan kahe yoo wanni sun waan sirratu ta'e nutu sirreeffata waliin wajjin taanee nu hundumtuu. Yoommoo duulli sun duula hamaa isii irratti character assassination haa ta'u maqaa isii xureessuu haa ta'u hamilee isii tuquu haa ta'u waan deemus taate waan keenya hunda hamilee keenya hunda waan tuqaa waan taateef nu hunda irratti isii qofan qabdu sunis nu hunda qabdi. Namni tokko maakii miti abbumti fedhe nama tokko yoo haqi isaa jallate yoo namni karaa malee ka itti duulu taate yoo emotional godhee waan hamtuu afaanii baasee waan san gartee propagate godhee yookiin afaan birootiin argabagabee waaqaan gahee gabagabamee yoo inni jedhuuf barbaade suni isii attack godhuudhaaf isii irratti hinaaffaa qaban gartee namni namatti hinaafuun obviously nama jabeessa sanii jecha san immoo namni walitti dhiisu hin jiru. Haqa namaa yoo namni jallise rabbilleen namaa falma namnillee waliin falmata. Sanii jecha mucayyootaan anu hundi jajjabeessuu qabnaa. Yeroo tokko tokko ilmi namaa kun miira keessa galuunis ni jirti. Cyber space irra jirraa, internetii irra jirraa. Namuma tokko ka guyyaa badaa qabaatetu dhufee guyyaa kee balleessa. Dan jechuma takka sirraa fuudhu isaan mileena sharafanii
shaddaa fi maddaa itti godhanii kaaraakterii itti godhanii dhara miilaan deemtu fidanii uumaniiti mucayyoo tana peeyinti godhuun jechuudha. Sanis ofirraa beekuun barbaachisaa. Isii qofaame isii mucayyoo shamaraati har'a hamilee qabdiiyyuu nama meeqa intarneetii kanarraa mana galchanii jiran. Walumaan beeynaa miti hundinuu dhiira meeqa mana galchanii jiran. Falmataa meeqa dubbataa meeqa mana galchanii jiran. Har'a isiin intala dubraa sanuu mucayyoo umrii xiqqoo taate kana hunda rabbiin isii dandeessise obboleessa kiyya dhiira meeqatu kichinii keessaa haasaya kaameratti osoo as hin bahin mucayyoon tun bar as baatee dubbattee gargaartee gargaarsiftee amansiiftee liidara jechuun akkas. Sanii jecha nuti osoo kan waan balleessin taate osoo waallee balleessite ofitti fudhannee diffendi isii goona malee isiis ta'e ibsishaa namni tokko akka simbirri takka akka isaan irra barartu tiisisni ballaan akka isaan irra bu'uun barbaannu jechuudha. Wajjin jirra haga dhumaatti. Sanii jecha we need to protect her, we need to defend her. At the same time also we need to advise her too. Maakiin umrii isiitiif misteekii isiin gooturra waan gaarii isiin hojjettutu irra fagoodha kumaa kitilatti. Misteekiin isiin gootummoo intentionally itti yaadanii modify godhanii harkaa miila itti godhanii jechuma kalaama takkittii namaaf jallisaniiti yoo jallina namarra yaadan taate malee mucayyoon tun tuqaan qabdu waan tuqaniin illee qabdu Oromoof kennaa rabbi kenna mucayyoo tana tuquun nurra hin jiraatu jechuudha. So yaadni kiyya kana by any means will defend her. By any means. Whether she does a mistake or not, she is a human being. Isiin akkuma nama kamii ilma namaati misteekis godhuu ni dandeessi. Misteekiin gootu jechaan jiru. Ammoo wanni beeynus hin jiru. Waan internet irra deemu haga kalaam abbaarraa dhageenyutti abbaa duuba teenyee firdiin nu kenninu takka illee ta fudhatamtu hin jirtu. Ofumaa lafa qullaa dhiitta malee maakii irraallee waan buustu takka hin qabdu abbaan feetes kanas beek ibsishaa irraallee akkasuma. Namni asirratti namni hanga har'aatti isaan adawwii hunda hinjifatanii wajjin jiran. Gara fuulduraallee rabbiin waliin isaan tursiisee harrii waliin haa filatanii kanuma kaniin aan jedhu dhiifamaniin gabaabsee dheetiin dheeressa umriin keessatti. Thank you, VIP. Tana dubbiin ani. Hedduun agartama. Hayyee. Nagaan nutu turshi. Hayyee. Tol. Jabaadha nagaan nu tura. Adeeroo atillee baga dubbii tanas fiddee baga immoo irraallee dubbatame waan kana irraa saalfachuus sodaachuus hin barbaachisu galatoome atillee ibsishaa atillee sabriidhaan waan hundaa'u. Ibsaa xiyyaattillee. Thank you. Baay'ee galatoome. Kana kasirraa eegnu ati duraanuu sabriis qabda baay'ee rabbi sirraa jaalatu galatoome. Ibsishaatis. Tole adeeroo kiyya galatoome atillee nagaan naaf ture. Thank you. Hayyee nagaan hayyee. Hundi keessanuu galatooma rahaati sanfaradha amma kan sagantaa deenyaa deebina sumaan miniti deequma meeqa deeqaa 20 qofan qaba nambaa deeqaa 20 uffata mirqaanii jancinaa abbar mirqaana malee beeku bar wajjaa mee dhalaa qofti an dhiira argaa dhiira Assalamu alaikum. Oh, tijatan Amerika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semana okam naga. Masya Allah, Amerika ni dilla humane nagamu. Ati nama Amerikana ami gize nama Amerikana beradakan. Yo Amerikana kawaneu. Ni Amerikanan. Masya Allah. Meko ati rata kana fang kada gitu. Aida. Masya Allah tabarakallah.
hedduu si jaaladha dhugaa rabbi zamaanoo si dinqisiifadha kabajamoo Sifattu maal jaalala tabiraati miti gaa? obbolummaa si jaaladha malee wallaahi. Obbolummaa. Fataan gootaa barate. Obbolummaa isin akka nama sintan. Dhalaan ture isin akka nama sintan. Galatoon. Suudii jirta? Wallahi tabaarakallah. Tabaarakallah sirriin beeka akka suudii jirta. Maasha Allah tabaarakallah. Muree mirqaanni. Heerumteet? Hin heerumne. Amata meeqa? Ubreetiyyaa? Amata 20. 20 Suudii maal goota? Eega biyyaa baate 20? Laa. Waggaa 18 guute. Waggaa 17 biyyaa bi. Xiqqishoo biyyaa baate. Heerumte? Hin heerumne. Akkasilleen kun mee viidiyoo banadhu. Waan takka. Maasha Allah. Dubra jechuu? Dubra. Dubra jira. Dubra jira. Dardara yaab. Maasha Allah. Ni ililcha gabbeeti ni ililcha. Ni ililcha. Jaalallee ko I miss you jaalalleeti. Where are you lost? Viidiyoo banadhu faaya jiru? Ana jaalalleen ta'e. Lakkii baan komantii jalatti dubbisi jira. Ayni gammaddaas. An bar eegaana tolo seene kanuma fuuluma keetii irra na buute malee edaan ta'u waa barreessaa jiran jala kana. Kedumaa huna jenna. Suma jala huna abbas bar. Mee? Akkumaan ol seenetti. Ati amma dhugaan dubra? Zamaanoo akkamiin na amanta. Waa mul'isuu taate. Mul'isu. Bara afaanumaan si gaafadhe afaanumaan naa deebi. Dubree. Maasha Allah. Viidiyoo mana dubran hin beekan. Harka rabbeeytaa? Harka irratti hin beekan. Inuma bareechiti miyyoo. Harka rabbeeytaa. Mee banad. Laa ayyeen banadhaaf yaa. Ifaan shida. Shida. Hai, dukkana keessatti kamiin naagin. Afaan Oromoo kan dhugaa san beekti. Ifaan shida. Mee shid. Hojii shinna. Sanuu beektaa afaan illee jijjiiranne kanuma biyyaa fide saniin beeka. Kana orjinaalli. Shid ifa. Shid. Illee taate nama 700 kanaan fooloo godhaa jee nan qasu. Banadhu dura. Fooloo hin godhinaa nan gabanattu. Hayyee. Taate zamaanoo kee abbaa mirqaana. Biyyoon nashaatuma jeebatiin deemu. Ijoollee biyya tamiiti sirraati? Ijoollee dadari. Maasha Allah. Maasha Allah. Ijoolleen dadar hariif. Fannaan ijoolleen dadar. Ijoollee dadar akkamitti fadhu? Mee bana dadarii. Iddoo akkatti si fayyadu. Iddi haifa. Dhugaa rabbii hin banadhaayyee. Akkamit banansa? Masya Allah. Dhugaa rabbii kabajaateetiif ifaadhaan hunda keessa. Amma diddama wallahi. Egaa hayi zamaanoo bar ati nama kijibuu fi naman kijibne harkaarraan beeytu. An sagalarraan beeka. An ifaan shida giseen an gettuun akka dubrummaa qabdu beeka. Akkasi. Warri kaan ifaa tokkoon ibsaan maarriyyoon godhaan achiin tuqaan maarriyyaanii akkasa kijiban. Ati ifaa tokkoon shidaa qaba giseen an gettuun akka dubrummaa qabdu beeka. Mijoon tun dubrummaa qabdi. Ni shidaa ifaa tokkoon shidaa akkas mudii biraa yoo itti godhan. Ni qabda bakkaati. Ni qabda. Hin magaalooyne ni jalaan magaalooyneeti. Goobas. Harka akka dubbicesime akkasitti hin beekan. Haa akkamiin na kan tamma. Akka dubbicesi dura. La ilaha. Taayisangi boksii na tumi gaa qottu. Na tumi. Akka na dubbice. Na dhee qottu mara kun qabu. Akkana jenna. Akkasi siin hin jenne. Kunumti amala nam dubrummaa qabutti. Hedduu gurraan nama dhagaan.
Ha? Akkana godhin jarka. Dhageessaa maanoo. Si biratti an jalloodha moo diriirtu? Nama akkamtu na dhufe. Jalloodha. Jalloo. Laal osoo wanjamaan ta'in waan godhe tiktookii waan godhe hin beeku. If biratti an jalloodha. Yoon akkaticha keessatti if laala. A'uudhu billahi mana shee. Miyyoo maaltu si jallise? Miyyoon akkamitti if laalee jirti? Wallaahi yoo si biratti ilaale yoo if biratti ilaale jallo yoo if biratti akka wal cina ilaale akkas jallo hin beeku waa tuqee tiktookii kana godhe. Maaltu si jallate bareedduuti? Anaatutu Jiruu miti barteerra jiruu miti. Ni diriirti inshallah jiruu namoonni jallatte barana kaameraadhaaf si jallate. yoo nama akka si biratti if laale of yoo ilaale jalloodhaan. Ati silaa gisee na laaltoon diriirtuudha. Jalloodha. Jalloo. Waan akkanaati akka dhageessanii. Afaanuma kanaatiin naa garuu dide. Zamaanoo wallaahi ani if biratti an jalloodha yoon if laalu. Si bira joon diriirtuu ta'e diriirtuudha jee. Eessatti kanaa si diriirsu uleedhaan. Wanni qabatte yoo nama jallate. Na biratti kam taate? Waa ajaa'ib. Yoon of laale jallo. Miyyoocha gargari sittin qaraa. A'uudhu billahi mina shayxaani rajiim. Amman diriire ol jiime? Akkasuma. لا إله دبا آياتك وانتي فاتمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم أمو أدم مرينكا أكاسم ملين ديري توت آيات الكرسي كراوله أنا ما جلو أنا بيخ لا أنا ما كم ترى دفع ربي خيار هالكم أنا فديت جلو Bagaimana rakyatkan? Bagaimana rakyatkan? Alhamdulillah. Bagaimana rakyatkan? Bagaimana rakyatkan? Anjel lo dah. Afaan kana ni beetani. Zamana on sibirat takka man ibrat jello dah. Tiro na cikil fatakana jella na seti akatta umme ko. Ko ana siraf me ko. Na tijel la te diro. Akana sini je. Wan silkira kan raisa. Mucona mau na marak kufna dute tunggalam subilan. Auzu billahi minasyaitanir rajim. Anjel lo dah. Gufta jello. Ish. Esa din tungganama. Bismillah. Fanad. Na jello dah muma. Tap gua gifti mana kan ni sore mana lalta. Orang berarti pun makan tadi bulgu. Arga. Dalam ada di internet gina. Arga di ramper. Arga di rumah jib. Ega kana ti gifti wal dadar ba taba bareka. Ni coba itu ngabba ni sini. Hayati. Mantu bani. Hayati. Hayat. Jiru. Dalam beta itu dalam zaman orang kada nunggu. Rafa lo tulisan nama di itu. Korcut ini. Korcut. Dalam gute kita zaman ini hal kada teringir. Magala gutu. Dalam magala gutu. Laga arba welcome. Salve tetum. 2 milhões. Ama quando você dit mal gutas kubar. Ama quando você dit milhões turref. Salve tem. Samia, assalamualaikum. Wai Samia jadi tunggaran apa desi? Waalaikumsalam. Wai iya. Akam naga jirta. Fayyada hamdiya. Fayyada wallahi kam jirta zamme. Wallahi naga kabal.
Ganti nagaa uummatee afaan hundi. Nagaan qabu. Haa? Wandimma hedduu si jaaladhaa hedduu si kabajaa. Jaalala akkam? Badheeshi. Obbolummaa akka obboleessatti Wallaahi. Hamdi? ati mangistiidhaa jabaa keenyaa jabaadhushi. Bakka guddaa siin mala qureeshi. Galatoo. Ganama subii kana ammaa naqaan fachiif. Laa rakkoo tokko hin qabu. Beera guddaa tokko jala jira. Nafaarsi. Ati qureeshidha waan ta'eef wanni sirraa faarsuudhaaf sitti irrattu hin jiru yaa mangistii. Thank you. Hamdiyye? Wayyee. Taasiraa tanaati? Eeyyee. Wallahi. Wallaahi. Mee viidiyoo ban? Yoo tana taate. Garuu ani akkuma si dinqisiifachuu himachuuf malee wallaahi dukkanaa isin ciisu jira arabaan nama hoggaa. Arabaan nan tokko injinar kan arabaan. Anas hedduun si jaaladha, hedduun si dinqisiifadha, hedduun si kabajaa galatoom. Hullee Yusuf takka jala naa yama. Hullee Yusuf. Hullee Yusuf. Asuma jalatti haa arkum coosan. Hullee Yusuf. Naa fi shida takka tabarana walii bahuutiin. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ya Santi.